oduu teenyaa jalqabaatiin. Tarkaanfiin TPLF ammaas uummata Tigraay balaadhaaf kan saaxilu ta'uu ajajaa waraana Itoophiyaa duraanii Jeneraal Saamooraan himan. Jeneraal Saamooraan erga wayyaaneen irra deebiin aangoo naannichaa dhuunfattee booda ibsa laataniiru bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin namichi naannoo masaraa White House-tti dhukaasa bane qondaaltota nageenyaa Ameerikaatiin ajjeefamuun dhaga'ame. Kun ammallee pirezidaantii Tiraamp ajjeesuudhaaf yaaliin cimaan itti fufuu agarsiisa jedhame. Waraana masaraa Ameerikaa cinaatti eda baname bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin Ameerikaaf Iraan qabxiilee gurguddoo irratti walii galuun dhaga'ame. Pirezidaantii Tiraamp ulaa Hormuz banuu dabalatee Iraan waliin qabxiilee hedduu irratti walii galleerra jedhan. Kun waraana dhaabuudha. Gabaasa guutuu qabnaa. Akkam jirtu daawwattootaaf hordoftootaan olee Global Media oduuf odeeffannoo teenya har'aa qabannee dhufneeti jirra. Odeeffannoo teenya ijoo isaa madageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumuraa sagantaa teenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon teenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabduuf immoo laayik, sheer, sabskiraayib godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaaniin gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenyaa jalqabaatiin. Tarkaanfiin TPLF ammaas uummata Tigraay balaadhaaf kan saaxilu ta'uu ajajaa waraana Itoophiyaa duraanii Jeneraal Saamooraan himan. Haaluma kanaan naannoo Tigraayitti murtoon miseensonni duraanii mana mareetiif TPLF muraasni gara aangootti deebi'uu isaanii labsan ummaticha yaaddoof rakkoo hamaadhaaf saaxilu Itaamaajoor Shumiin duraanii Jeneraal Saamoraa Yuunus dubbataniiru. Jeneraal Saamooraan haala wayitaawaa naannoo Tigraay ilaalchisuun gaazexaa Addis Zamaniif akka himanitti hooggantoonni duraanii TPLF muraasni dheebuu aangoo mataa isaaniitiif jecha mirga filachuuf kan filateen buluu ummatichaa ukkaamsaa jiru jedhan. Murtoon mootummaa keenya deebifne yookaan ammoo ejjennoo keenya duraaniitti deebine irra jedhu mootummaa federaalaatiinis ta'e heeraan fudhatama akka hin qabnee fi adeemsa balaafamaa ta'uu isaa hubachiisaniiru. Jeneraalli Itoophiyaa duraanii kun mootummaan federaalaa dhimmicha miira tasgabbiitii fi bilchinaan akka furu hubachiisanii jeneraalonni fi koloneelonni rakkoon Tigraay irra ga'e ni ga'a jechuun humnoonni hidhatan gara haaromsaatti akka galaniif namoonni siyaasaatii aangoo akka gadhiisan dhiibbaa akka taasisan waamicha dhiyeessaniiru. Waliigalteen nageenyaa Piriitooriyaa mallatteeffame ummatichaaf nageenya kennuus dheebuun aangoo amma jiru ummaticha dhiphina caalu keessa galchaa jiraachuus dubbatan. Jeneraal Saamoraa Yuunus ummanni Tigraay hooggantoota duraanii TPLF muraasa kanneeniif obsuu akka hin qabnee fi humni haaraan akka dhufu dhiibbaa taasisuu akka qabus waamicha dhiyeessan. Qondaalli waraanaa Itoophiyaa duraaniitiif Tigraay irraa ta'an Jeneraal Saamoraa Yuunus. Jeneraal Saamoraa Yuunus kana kan dubbatan dhiyoo Tigraayitti humnoonni wayyaanee irra deebiin aangoo naannichaa guutuu dhuunfachuu hordofeetim. Kunis bulchiinsa yeroo Tigraay kan ministeera muummee Abiyyi Ahmadii fi TPLFin hundeeffame diiguun turem. TPLF bulchiinsa yeroo amma booda hin jiraatu jechuun naannicha dhuunfateera. Jeneraal Taaddasa Warradaa kan Abiyyi Ahmadiin irra deebii marsaa lammaffaatiif muudame. TPLF aangoorraa buqqaafteetti. Kunis fonqolcha naannootti gaggeeffameedha jedhame. Oduu biraatiin. Namichi naannoo masaraa White House-tti dhukaasa bane qondaaltota nageenyaatiin ajjeefamuun dhaga'ame. Kun ammallee Tiraamp ajjeesuudhaaf yaalii cimaan itti fufuu agarsiisaa jedhame. Haaluma kanaan shakkamaan keellaa White House biratti dhukaasa guddaa bane qondaaltota nageenyaa Ameerikaa waliin walitti dhukaasuudhaan booda sanbata galgala ajjeefamuu poolisiin biyyattii beeksise. CBS miidiyaan guddicha Ameerikaa shakkamaan kun Naasir Beeste akka jedhamu nama ganna 12 akka ta'e seenaa dhibee sammuu akka qabus gabaaseera. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp masaraa isaanii cinaatti dhukaasni banamu hordofee tarkaanfii humnoonni nageenya Ameerikaa fudhataniin tarkaanfii si'ataaf ogummaadhaan guutame humnoota nageenyaa keenya ni dinqisiifannaa jechuun hubachiisan. Maxxansa miidiyaa hawaasummaa isaanii Truth Social gubbaa kaa'een pirezidaantii Tiraamp namni ajjeefame kun nama seenaa hokkoraa qabuu fi caasaa leellifamaa biyya keenyaa waliin rakkoo qabaachuu maluudha jedhaniiru. Dhukaasni edaa kun baatii tokko dura dhukaasa affeerraa irbaataa gaazexeessitoota White House itti qophaa'ee irratti dhukaasa banameen booda haarawaa biraa kan dhaga'amedha. Baatii dabre ture bakka pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp jiranitti dhukaasni banamee Tiraamp tasa du'a jalaa kan hafem. Taateen sanbata kaleessaa mudate kun qorannoorra kan jiru yoo ta'u daandiin White House geessu guutummaatti cufamee ture. Kaleessa gara galgalaa sa'aatii 12 shakkamaan kun qawwee boorsaa isaa keessaa baasee daandii 17 yookaan 7th Street jedhamu irratti dhukaasa jalqabe. Kunis dhiyoo White House waajjiraalee mootummaa Tiraamp jiranittidha.
qondaaltonni tikaa nama dhukaasa bane kanatti yeroodhuma sana deebisanii dhukaasa banan. Ergasii battalumattis namni sun haleelame. Ergasii namni kun hospitaala geeffamee ture, achitti lubbuun isaa darbeera jedhame. Dhukaasa edaa sana namni achi ture tokko miidhamus qondaaltonni nageenyaa odeeffannoo dabalataa hin kennine. Humni nageenyaa taatee kanaan miidhame hin jiru jedhame. Gama biraatiin gaazexeessitoonni CBS akkasumas ammoo gaazexeessitoonni biraa bakkicha turan dhukaasa baname kana jalaa osoo miliqanii viidiyoon agarsiisu ijoo miidiyaa addunyaa teera. Gaazexeessaan CBS bakkichatti taatee mudate jala akkanaan miliqan. CBS News White House correspondent Aaron Navarro, who was in the middle of a report. I was prepping before our show went live, and then I heard a steady pattern of... Akka dhaabbanni tikaa Ameerikaa jedhutti yeroo taateen kun mudate pirezidaantii Tiraamp White House keessa turan. Opereeshiniif eegdonni taatee kana miidhaman hin jiru jedheera dhaabbanni tikaa Ameerikaa. Shakkamaan kun boodarra miidiyaalee Ameerikaatiin akka beesti jedhamu adda bahee ture. Humnoonni tikaa nama kana akka beekanis CBS gabaaseera. Qorannoo taasifamaa jirutti maddeen dhiyeenya qaban akka jedhanitti namni kun bara 2025 White House yeroo galuudhaaf yaalu qabamee hidhamee ture. Sana boodaas mana yaalaa dhukkuba sammuu seenee ture yookaan ammoo akka maraateetti ibsamee ture. Waashingitan keessa ji'oota 18tiif namni kun jiraatee jiraas jedhame. Gabaasni haleellaa edaa sun yaaliin ajjeechaa pirezidaantii Tiraamp gubbaa marmaaruu mirkaneessam. Pirezidaantii Tiraamp bara 2024 duula filannoo irra osoo jiranii waqaxamuudhaan miidhamanii turan. Yeroo sanaas rasaasni gurra isaanii dhahee ture. Boodarraas naannawuma White House kanatti haleellaan raawwatamee ture. Dhiyoo ammoo ji'a tokko dura sagantaa inni qopheesse irratti dhukaasni baname Tiraamp tasuma miliquun sagantaa sana saqee ture. Eda immoo deebi'ee haleellaan biraa White House biratti banameera. Kun ammoo biyya addunyaa dimokiraasiidhaan badhaate Ameerikaa keessatti daddeebiin dhagahamuu erga jalqabe bubbuleera. Oduu biraatiin Ameerikaa fi Iraan qabxiilee gurguddoo irratti waliigaluun dhaga'ame. Haaluma kanaan pirezidaantii Tiraamp Iraan waliin qabxiilee dhiyaatan keessaa irra caalaa isaanii irratti waliigalamuu ibsan. Maal irratti akka waliigalame garuu fuulduratti akka ibsan hubachiisan. Waliigaltichi ulaa Hormuz deebisanii banuus dabalataa jedhan. Dubbii himaa ministeera dhimma alaa Iraan Ismaa'il Baqaayi miidiyaa mootummaa biyyattii irratti akka himanitti ejjannoon Iraaniif Ameerikaa amma walitti dhufaa jira jedhan. Garuu dhimmoota ijoo irratti waliigaltee irra geenyeerra jechuu miti jechuun hubachiisan. Inumaayyuu Ameerikaan ibsa wal dhahu baafteetti jechuun qeeqaniiru. Pirezidaantii Tiraamp miidiyaa hawaasaa isaanii irratti gaggeessitoota Saawud Arabiyaa, UAE, Kaataariif Ijipti waliin dhimma waliigaltee wal hubannoo nagaa fidu irratti marii gaggeessineerraa jechuun hubachiisan. Irra caalaa isaanii irratti waliigalleerra garuu xumurri isaa kan hundaa'u Ameerikaa, Iraaniif michoota kaan irrattidha jedhan Tiraamp. Waliigaltichi bal'inaan kan ibsamu ta'a qabxiilee xumuraa irratti dubbannee wal taaneerra jedhan. Akkasumas ammoo sanbata dabre ministeera muummee Israa'el Beniyaamin Netanyaa'oon naa bilbileera mariin keenyaas haala gaariin xumurame jedhan Tiraamp. Pirezidaantichi bal'ina marichaatiif maal irratti akka wal ta'an ibsuu baatanis waliigaltichi akka Iraan niikuleera hin qabaanne gargaaraa jedhame. Boodarra ministeerri muummee Paakistaan Shahbaaz Shariif pirezidaantii Tiraamp nagaa buusuudhaaf dhamaatii guddaa taasiseef nan galateeffadha jedhan. Paakistaan Iraaniif Ameerikaan akka waliigaltee irra ga'aniif jaarsummaa ta'aa turteetti. Marii marsaa itti aanu dhiyootti gaggeessina jennee abdannaa jedhan. Hoogganaan Paakistaan Ameerikaa fi Israa'el haleellaa qilleensarraa guddaa gurraandhala 28 Iraan irratti bananii turuun ni yaadatama. Iraan deebistee Israa'eliif michoota Ameerikaa biyyoota gaalfi keessa turan haleeltee turte. Iraaniif Ameerikaan waliigaltee dhukaasa dhaabuu jalqaba ji'a Eblaa irratti waliigalanii turan. Ergasiis mariitti jiru. Dubbi himaan ministeera dhimma alaa Iraan Ismaa'il Baqaayi kaayyoon Iraan waliigaltee irra ga'uudha akkaataa qabxiilee 14 dhiyeessineetti jedhaniiru. Waliigaltee wal hubannoo mallatteessuuf xumuraa jiraachuu himuun guyyoota 30 haga 60 dhufanii keessatti mariin dabalataa ni gaggeeffamaa jedhan. Waliigaltee irra gahaa jiraachuun isaanii kan dhaga'ame jimmata dabre qondaaltonni Ameerikaa haleellaa waraanaa haaroo Iraan irratti banuudhaaf qophaa'aa jiraachuu erga himanii booda ture. Jimmata pirezidaantii Tiraamp miidiyaa hawaasaa isaa Truth Social irratti cidha ilma isaa Doonaald Juuniyer hirmaachuu akka hin dandeenyee fi yeroo murteessaa kanatti Waashingitan akka turu himee ture. Torbaan dabre pirezidaantii Tiraamp waliigaltee dhukaasa dhaabuu gaarii ta'uu himuudhaan fedhii Iraan akka guutamu fedhii
dhiyeessite ammoo fudhatama hin qabu jedhan. Ameerikaan dooniiwwan akka buufata doonii Iraan hin galleef erga ebla 30 dhorkiteetti. Jiddugalli ajaja Ameerikaa CENTCOM dooniiwwan 100 ta'an kallattii biraatti deebisuun 4 ammoo tajaajilaan ala gochuu fi dooniiwwan deeggarsa namoomaa baatan 26 dabarsuu hime. Ajajaan CENTCOM Admiraal Brad Cooper humni isaanii akka malee bu'a qabeessa ta'uu fi dooniiwwan daldalaa tokkollee buufata doonii Iraan akka hin galleef hin baane gochuu ibsan. Haa ta'u malee Iraan ammoo naannoo ulaa Hormuz kana waraanaan akka to'attee jirtu himte. Akkasumas ammoo dooniiwwan hulicha irra darban eeyyama abbaa taayitaa ulaa gaalfi argachuu qabu jetteetti.